Biyyaa kenne lubbuutiyyaa yaa saba koo akkanarraan deemne gaafa rakkoo. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kabajamoo guyyaan har'aa wiixata Hagayya 24 bara 2026 miidiyaa walabummaa Oromiyaarraa qophii addaa hogbarruu gabaabaa seenaa gantummaa fi gootummaa ka'umsa godhannee adeemsa warraaqsi qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dabree fi keessa jiru ilaalchisee qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana waliin an Duuniyaa Oromooti. Addunyaa kanarratti sabni tokko akkuma goota sabaa fi biyyaaf of wareegu yookiin of kennee saba isaa san biratti bara baraan faarfatamaa jiraatu gantuun sabaa fi biyyas alagaaf sulama taatee kaan dhabamsiiftee kaan ajjeeftee biyyaa fi qabeenya alagaa dhaalchiftus qaba. Sabni sun akkuma goota isaaf du'e sanaan dhaloota faarfachaa guddisu gantuunis seenaa waan qabuuf seenaa isaa hammeenya saniin dhaloota jallate abaaraa jiraata. Gootichaaf siidaa gootaa lafa qofa osoo hin taane laphee uummata hundaa keessatti ni dhaabbata. Gantuufis dhaloota ittiin gorsuuf baalli allaattii irraa foosoo tiitichaa ofirraa ittisaniin tolchanii maqaa gantichaa itti moggaasuun jiraa lammiitiif kennanii alangee abaarsaa waliin fannoo ta'a. Maali jarana barri abaaramtuun akkana? Nutis uummata Oromooti, saba guddicha gaanfa Afrikaati. Akkuma gubbatti kaafne Oromoonis seenaa gantummaa fi gootummaa qabdi. Haa ta'u malee uummanni Oromoo hiree murteeffannaa isaa dhaaba siyaasaa fi hoogganaa siyaasaa harkatti erga irraanfatee bubbulee jira. Seenarraa barachuu dadhabuun dogoggora seenaa dhuma hin qabne deddeebi'anii hojjechuutti cehee jira. Imalli kaayoo kallacha uummata Oromoo MWO hundeeffama isarraa kaasee hooggansi dhaaba kanaa akkuma wareegama ilmaan sabaatiin bu'aalee gurguddoo fi gootota hedduu saba Oromoof gumaachee darbe. Kisaaraa hamtuu fi wareegama qaalii saba Oromoo kafalchiisuun goobanoota ammayyaa yookiin gantoota baay'ee soratee jira. Kan nama ajaa'ibu tokko ammoo hooggansi dhaaba kanaa harki caalu seenaa gootummaa hojjetanii darbaniiru har'as hojjechaa jiru. Haa ta'u malee murteen warra gootummaan seenaa dalaganii saba kanaaf darbanii sun hooggansa seenaa gantummaa fakkeenya godhatee deemus baay'ee waan of keessaa qabuuf wareegamni haqaa fi yookiin kaayoo sabaaf bahe sun harka gantootatiin mana gumaatti galchuun waan addeeffatame fakkaata. Kan bara 1991 hanga 2018 dogoggora seenatiif dhiifnee dabarsine sheenaa quba of nyaachaa jiraannus hanga ammatti dogoggorri seenaa kun gaafatama malee hafee jira. Osoo kun kanaan jiru haalli mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo har'a keessa jirtu ammoo isa seenaaf dhiifnee dabarsine sanirra hamaatti cehaa jira. Tokkummaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo har'a haala akkam keessa jira jenne yoo laallu haala akkan nama qaanessu keessa jira. Kan tokkummaa haa hafu haalli kaayoon ganamaa sabichi ilmaan isaa itti wareegaa turee fi wareegamaa jiru san ammas butuuf diinni keenya halkanii guyyaa hojjechaa jira. Oromoon sabboonummaa isaatii fi dhimma biyya isaa Oromiyaa guutumatti tuffachiisuun sun sabboonummaa impaayera Itoophiyaa faarfachiisuu hooggantoota siyaasaa dabalatee beeytonni Oromoon hiree isaa irratti eeggatu hundi Oromiyaa akka biyyatti ilaaluu naa hafu Oromoo akka sabatti ilaaluu qaanfataa waan jiru fakkaata. Hayyoota beektotaa fi xiinxaloonni siyaasaa osoo nafin sabboonummaa Oromoo akka meeshaa waraanatti itti fayyadamuun aangoo siyaasa Itoophiyaaf wal dorgomuu waan jalqabe fakkaata. Tokkummaa Oromoo diigamee seenaa gantummaa kaleessaa abaaraa ture san goobanoota faarfachuun dhaadannoo ta'ee jira. Dhaabbileen siyaasa Oromoo hundi waa'ee dantaa uummata Oromoo fi Oromiyaa moggatti achi qabuun dorgommii aangoo siyaasa Itoophiyaa qofaaf gaaddisa tokkummaa diiganii galma abaarsa jaarmiyaalee farra Oromoof Oromiyaa kan Itoophiyaa tiiksuuf ijaaraman jalatti qoodamanii jiraachuu ejjannoo sirrii fi ammayyaawaa akka ta'etti ilaalaa waan jiran fakkaata. Itoophiyaanistoonni galmee sabboonummaa Oromoo akka lammata deebitee hin banamnetti cufuuf duula hiriyaa hin qabne Oromoo irratti bananii jiru. Yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa keessatti jaarmiyaan siyaasaa lama qofatti galaa waan jiru fakkaata. Innis sirna nafxanyaa PP kan afaan Oromoo dubbatuu fi sirna gita bittoota ilmaan Habashaa irraa kan ijaarame Tasmiidodha. Lachinuu Oromoo fi Oromiyaa irratti akeeka tokko waan qabaniif akeeka abbaa isaanii Minilik san daran akka jabaatu gochuuf anatu lakkoofsa Oromoo xiqqeessaa fi anatu lafa Oromoo waan jedhamu ciree balleessa irratti wal dorgomaa jiru. Jidduu tanatti kaayoo uummata Oromoo fi egeree Oromiyaa dhadhaa abidda buute godha waan jiran fakkaata. Yoo jiraate hireen takkittiin Oromoon qabu hooggansi siyaasa Oromoo kan gootummaa irraa eegaa jirtu faallaa isaa gantummaa akka bilchina siyaasatti fudhachaa waan jiruuf aanan gadi naqame hambaa dhaqqabatan akkuma jedhan
waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabachuun jabeessuu fi dhimma biyyaa fi eenyummaa keetti murteeffachuuf of qopheessuun dirqama saba Oromoo guddichaatim. Gantuun Gantummaa goota akka kanniisaa waan qabduuf gantuu akka tiisisaa qorii nyaataa irratti wal fixxu qe'ee keetirraa kaasuuf of qopheessi. Dhaloota sagal abaaramee kan kurnanii si haa godhuun abaarsa warra abbaa Oromooti. Akkasuma dhaloota sagal abaaramee kan kurnanii rabbisiin godhiniin eebba warra Oromooti. Injifannoon uummata Oromoof. Barreessee dhiyeessaan qophii kanaa Hundee Seenaati. Sagaleessituun qophii tanaa ammoo Duuniyaa Oromooti. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kabajamoo qophiin addaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Hanga dhuma sagantaa keenya waan waliin turtaniif maqaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin galatooma. Hanga sagantaa qophiilee birootiin walitti deebinu nagaan nuuf turaa horaa bulaa deebana. Ya sabago akkana raande mega barako